Amen jedhaga. Reeffa ishee saachifte mucaa ishee sarara ciiftee jette fudhattee gara mucaa sabayyaatti qaxxifti. Maaliif du'a bayyaadhaan jijjiiruu dhaqaa jirti. Du'a bayyaadhaan jijjiiruudhaaf achi qaxxisaa waan jirtuuf gara iddoo sanaatti adeemtu. Gara iddoo sanaatti gaafa deemtu yeroo dhattu isheen horrafti. Itti buutee ilaalte hin rafti. Itti buudhaan hin rafti. Wayyaarraa sassaabdee harka isheerraa mucaa fayyaa fuutee harka isheerra mucaa du'aa cimsitee mucaa fayyaa fudhattee galte. Dhagaa Waaqayyoo eebbifamu. Ilaalaa kana. Kan ishee eeggannaa malee kana jette dubartiin kun dhuguma mucaa sana fayyaa bushin jettanii yaaddu Waaqa gargaarraan malee. Kan ishee eeggannaa dhabuudhaan ajjeefteetti. Garuu amma godhattee qancarummaa ishee immoo dura dammaqxee daftee ajjeeftee daftee dammaqxe. Isheen tokko immoo galagaltee sin ajjeefne mucaa ishee sin eegganne dadhabduudha isheen immoo gaafa dhattu mucaa du'a sana fiddee ishee fayyaa jala keessee fayyaa jalaa fuutee gara iddoo ciiftuutti deebinaan lafti bariite. Halkan taatee dammaqxee mucaa ishee harma hoosisuudhaaf yeroo isheen sun itti galagaltu mucaa ishee du'aadhaa argite. Gara
raawwate nammiidhu ari'atamu yoo dhufe yoo reebames nan dhukkubu kan kana caalu na oolcha waaqayyoon koonan dadhaabe gaafa ona keessa mannaa nama soora an argeera arraabbadhee barroosaarra wallaan sonkaa raatti dambisu gachuuko kuteen darbaa nan qaanessu waaqayyoon koo bagaan gooftaa eebbifamu. Kanaafi dhugaadhaaf ilma faradama yaa warra dhaggeeffachaa jirtanii keessaa biyya kamirra warri jirtan dhugaadhaaf hin faradama. Dhugaadhaaf hin faradama. Haleluuyaa. Lallaba guyyaa gaafachaa har'a waldaa kiristaanaa galata waaqayyoo kennu lallabame kana yaadaan qaba dhaggeeffannaa lallaba raajii miti. Waaqayyootu jedhe wangeela jedhe wangeelli hin sobu wangeelli itti dabalu wangeelli irraa dirrisu dhugaadhaaf hin faradama. Haleluuyaa. Isa fayyaatti eeggate duuba barbaadama. Abbaan fayyaa abbaan kan isaa eeggate kaasuu guuttatee galaamee jedha. Inni ajjeese raqaa wajjin rakkachuun isaa dhabu. Inni ajjeese raqa isaa wajjin rakkachuun isaa dhabu. Inni lubbuudhaan jiru garuu hin kabajamamee jira. Ennaan aduu fidaa firdiidhaan daa'imman maal ittiin godhu ennaan hin qalu kaa'ele. Baaqalu ennaan bakka lamatti gargar dhooseen sinii kenna mucaa sabayyaa jedhe. Kana booddee haati mucaa garaa ishee raafameedha macaafni qulqulluun. Maal ta'eedha joo? Maal ta'e? Irraafameedha. Haleluuyaa. Garaan dhugaa qabu raafama yeroo baay'ee miti bee. Dhugaadhaaf yeroo dhugaan namaa badu namni baay'ee yaara. Ilaalu? Ilaalu? Mana barumsaa keenya jaati yeroo kutaa torba kutaa sadii waliin baradha mucaa barsiisaa tokko wajjiniiti wal mari'anne. Biroonkii fudhachuun baay'ee waan cimaadha. Dur biroonkii ittiin barreessan jechuudha. Fudhachuun baay'ee waan cimaadha daa'ima yoo turre. Baadiyyaatti immoo biroonkiin sun bitamee yeroo dhufu baay'ee ulfaata waan ta'eef badaa namaa kennan chookii seennu sana jechuudha. Baay'ee namaa kennan. Kanaaf mucaa barsiisaa sanatu dhaqee biroonkii fidee dhufee tokko tokko nuu kenna. Anaan mucaatti dhiyaatu baay'ee biyyaasaatti dhiyaatuuf kenna. Gaafa kennu ani asiin karaa dhibee duubaarra kaa'anneen irra teenyaan caccabe. Mucaan tokko immoo beekan baay'ee deeggarra daftarii kennu uffatu. Ani baay'ee isaan kiyaastinnaadha. Inni tokko immoo kan barsiisaa sun immoo numa baata. Badaatti hin dubbatan. Kana booddee carraa ta'ee daftariin mucaa utuu barsiisaan dhaabate barsiisuu dhangalee ennaan kiyaa bu'e. Ennaan qabannaan eebsinii kennee ennaan of kalaatu nuu kennee of kalaan targeessii kennee ennaan biiroo maseenee fuudhee nuu kenna. Angaruu fuudhee mucaa barsiisaatti kan nuu kenna. Utuun nafaan kee hafitinan qalama gitti nutti godhe. Maaliif dhugaa dhagaa? Utuu dhugaatu na jedhaman. Namma laadhan see malee nan jiraadhan see. Maaliif? Hin beeku wanti sun maal akka ta'e. An dhugaadhuma koo qaba. Namichi garuu dhiibee mafidee narra kaa'e. Maaliif mucaa barsiisaa sana sodaata? Wallaatti gadaa barsiisicha si sodaata waan ta'eef fidee dhiibee narra kaa'u barbaadu. Kana booddee gaafa waraana maaliif waraattee naan jedhe biirootti na keessatti tamasgeeni nama daayirekteerri keenya. Maaliif waraantee soba narra keessa kan fide mucaa maasteetti marraati kan narra kaa'e sheedaan jedhe maal goote wee naan waraaneen jedhe. Wanta tokkuma isaarratti hin bu'u. Nama aarsee yeroo dhugaan balu naan jedhe. Gaafa sirraa jalqabee dhugaan gati guddaa akka qabu dhugaadha waaqayyo itti keekootti yaaduu jalqabe. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf dhugaan kun baay'ee ishee aarsee garaa ishee raafamee macambacame dubartii ishee bayyaa tursan garaa ishee baay'ee raafamee waan macambacame waan gootu wallaaltee garatti deebitu dhabdee pala gaafa wallaaltu akka ittiin dubbachuu jalqabde eegaa dhiisaan qalinaa mucaaneetti hanqalamin mucaan hanqalamu itti isheen sun ajjeefteetti ajjeesu bartee harka ishee dhiiga harkataa harka jira waan ta'e ajjeeftee ajjeesu waan barteef inni kan isaa ajjeese immoo nama biraaf hin obsu. Namni kan isaa du'e siinis ajjeesuma barbaada. Inaaftuun gosa lama jira. Inaaftuun gosa lama jira biyya lafaarra. Isheen tokko hojjetattee godhattee siin qixxaachuuf si hinaafti. Si caaluudhaaf isheen hinaaffaa gaariidha. Si tuquun barbaaddu. Karaa barsiisaa Abiraamiin irra deemerraa jal'ifattee karaa gaarii tokko argattee Abiraamii caaltee kan ilaaluu barbaaddu.